keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo egaa waaqayyo galannaatu isin fajirtanitti nagaa argadaan isiniin jedha egaa warri jiraatanii guyyaa har'aa keessanii har'a waa tokko irratti dubbadha namoonni baay'een irratti dubbatanii jiru baay'een keessanis immoo irratti dubbatanii jirtu sagaloonni warroonni xiqqoo nama biratti fudhatama qaban dubbatanii jiru garuu waa'een kun waa'ee lammii keenyati waa'ee lammii keenya eenyu biraa deebii argata kan jedhudha waan hedduun dubbatameera dhugaa dubbachuuf hin ulfaata waa'ee isaanii dubbachuun ilmi namaa tokko gaafa biyyaa bahu akkuma nama kamiyyuu akkuma kee akka hojjetee jijjiiramuudhaa fi badii tokko malee waan isaan balleessan naaf hin galle nama ajjeesanii yookaan biyya ofiitirratti badii raawwatanii dhufeen isaanii rakkoo baqannaa biyyaa ba'anii rakkoo isa caalu keessa galan yeroo sabni keenya egaa keessayyuu kan biyya keenya maaliif akka ta'e naaf hin galle biyya keessa illee gidirfamaa dararamaa kan jiranii fi daa'imman homaa hin beekne yeroo itti miidhaa guddaadhaan rakkoo hamaa keessa gisee galanii waan nyaatan dhabanii uffata isaanii pistaala uffachuudha darbee gisee itti qaamni isaanii ciccitee itti madaa'aa jiru kanadha. Maal akka jedhanii dubbatan nama dhiba eenyutu isaaniif ilaalaa eenyutu isaan nagaa yoo jedhan waaqayyoon malee kan isaan naga'u hin jiru tarii deebiin dhaloota gaafiin dhaloota baay'ee tureera ta'a waaqayyo arguu dhaba osoo hin taane waan calliseef isatu beeka garuu haga dandeenyu waan dandeettii keessaniin gargaaraa waaqayyoollee kadhadhaa fi isa qofatu hundumaa danda'a malee karaa namaatiin dadhabamee jira karaa namaatiin gaafiin kanaaf deebiin dhabamee jira waan ta'eef inni hundumaa danda'u sagalee kana iyya kana kan naga'u waaqayyoon qofaa haa ta'u waan dandeessaniin gargaaraa isiniin jira anis saba kootiin sagalee nan ta'aaf. Dhimmi obboleeyyan keenya kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii kun akkaan hedduu nu yaachisuu qaba. Ajandaa kamuu caalaa dursa kan nuufii qabna. Obboleeyyan keenya kun maaliif akkasitti xiyyeeffannaa dhaban laata? Isaan kun qeerroo Oromootii miti, qarree Oromootii miti. Waa'een dhimma obboleeyyan keenya kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii dhimma kamuu caalaa nu yaachisuu qaba obboleeyyan keenya. Akka Oromootti yeroo ammaa ajandaan kana caale tokkollee jiraachuu hin qabu. Ijoolleen arraan tana mana hidhaa Suudii keessatti akkanatti rakkachaa jiran tun bar qeerroo fi qarree kaleessa saba isaaniitiif jecha lubbuu ofii dabarsanii kennan. Kanneen qabsoo tana adda durummaan irratti hirmaataa turanii bar. Warra erga biyyaa bahanillee waan danda'aniin saba ofii cinaa dhaabbachaa turanidha. Carraatu ofee biyya san isaan geesse malee ofii fi maatii ofii jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa carraakkachaa turan. Hin yakkine hin hanne ijoolleen tun gara seeraan alaatiin biyya san seenanillee akkuma Suudiin durirraa kaaftee godhaa turte sanitti gara biyya ofii diippoortii godhama malee mana hidhaa boolla qoshaasha itti gatan fakkaatutti nama darbanii beela fi dhukkubaan akkasitti nama adabuun sirrii miti. Ijoolleen achitti arraan tana dararamaa jiran tun nama biraa isinitti hin fakkaatin obboleeyyan kiyya. Warruma kaleessa rakkoo saba isaanirra geessu sooshaal miidiyaa kanarraa eeyyaa turanidha. Kanneen saba isaanii kan miidhameef sagalee tahaa turanidha. Akkasumatti warra sooshaal miidiyaa kanarratti kaleessa waliin taphachaa turreedha. Arra maaliif nutti dhagahamuu dadhabe? Dhimmi hidhamtoota Suudi Arabiyaa keessatti argamanii anas na ilaallata. Dhimmi baqattoota Suudii badii takkaan malee mana hidhaa Suudii keessatti hiraarfamaa jiran na ilaallata. Miilee keenya biyya Arabaa mana hidhaa keessatti rakkachaa jirtu. Rakkoon teessan rakkoo teenyaan ijoollee mana hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniidha. Na ilaallata. Dhimmi isaanii na ilaallata si ilaallata rakkoo kana keessaa waaqayyo isinii hafuuraan isiniin jedha. Ta'anii sababa tokko malee biyya Saa'ud Arabiyaatti warra yaafamaa jiranii sagalee Rakkoon daa'imman Suudii keessa jiru rakkootii sagalee hin taa'u. Lammiilee keenya kan mana hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessatti rakkataa jiran na ilaallata. Na ilaallata, sis ilaallata, isallee ilaallata, hundi keenya ilaallata. Badii takkaan malee dararaan guddaan irra gahaa jiru ani sagaleen hin taa'u. dhimmi isaanii na ilaallata, si ilaallata, mara keenya ilaallata. Kanaaf waan danda'u sagalee niin ta'a. Kun teessan rakkoo teenyaa nuti sisin kana dhukkubsachaa jirra. Piliis uummanni keenya lammiin teenya sagalee waliif haa taanu. Nama biyya Arabaa kana keessa jiruuf sagalee tahaa jirtan warroonni biyya adda addaa keessa teessanii uummata Arabaa arrabsaa jirtan biyya Arabaa abaaraa jirtan nuuf furmaata ta'u osoo hin taane hallayyaa hin baane keessaa hin baanetti nu darbaa akka jirtan beekaa. Waan inni as keessa jiruuf nam beekaa waan ta'eef akkasuma namoonni akka xiyyaa fakkaattonni akka xiyyaa akkanaaf hubatan jecha kana sirriitti beekaa.
irraa osoo qusattanii Gammaatti biyya kanas ta'e biyya biraa irraa lammiilee keenya sagalee ta'aa jirtan carraa kanaan galatoomaa isin. Rakkoo ijoollee Saa'udii mana hidhaa keessa haalli jiruu isaanii nama sukkanneessa. Namni dhukkubsate hin qabu wal'aansa isaa keessaa duunaan qaladhaati nyaadhaan hin jedhan reefkasa jedheetu naaf himi obboleessi kiyya mana hidhaa keessa. Nama dhukkubsatee wal'aanamuu dhabee lubbuun isaa bu'u gaafiinatti ta'e mootiin Itoophiyaa ijatuun argumoo gurratti hin dhagahu. Miidiyaaleen jira warri biyya keessaa warri yeroo mara maqaa misoofaatiin holola odeessan rakkoo lammii keenya attaniin arganu moo maaliif hin gabaasan? Miidiyaan OBN kan ittiin waamamu sagalee ummataa sagalee ta'eera waa'ee lammii kanaa waa'ee rakkoo lammii mee gaafa kam dubbata? Miidiyaan kijibaa halkanii fi guyyaa boqqolloo qamadii kaameraadhaan eegu rakkina lammii isaa dubbachuu miti guyyaadhuma tokkoof itti yaadeen beeku. Galatooma waan dhaggeeffatte ulfaadhaa isiniin jecha waa'ee rakkoo keenya uummata asitti miidhamaa jiranii baay'ee tokko nu yaaddessee jira. Ani yeroo gabaabaa uummata kanaaf sagalee ta'a jedhee uffadhe baay'ee tokko namatti dhagahama dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keenya immoo dhalafa waggaa lamaaf kan uffattee kana keessa jiraataa jirti. Namoonni baay'een immoo maaliif calliftee jedhanii keessaan na gaafataa turanii ani kanan calliseef tiiktokiin kiyya kuni hojjetaan jiru yeroodhaa fi waan waraabbii poostiin godhuu kanumatu na callisiisa isiniin jechuu kooti. Dhiifama yoo naaf dabarsi asirraan dabarsa yoo immoo asiin na dabarsuu dhiisee gara tiiktokiree ijoollee hiriyoota kootii isiniin biraa gaa galatooma ulfaadhaa ijoollee keenyaaf illee du'aa hinuuf godhaa isiniin jedha galatooma. Oli iyyannoo yaa rabbii koo jabaa hunda jabaa isa hundaa caalu yaa isa ija rahmataatiin gabroota salaatu arjaa arjummaan isaa hin imalli takka mootii akka namaa hin jijjiiramne bakka yaa isa bara baran hunda moo'ee jiraatu yaa isa waan kadhatan dachaa nama laata kan hin shuumamne kan hin shaaramne qabaataa waan gaafatan harkaan dhabne jabaa hunda jabaa isa hundaa mo'atu isa dachiisanis as takkaan to'atu akka nuti itti jirru hin dhageenye argine laata sitti ol iyyannee nuuf laadhu furmaata. Nutis akka namaatti nama taanee dhalanne rakkina mo'achuuf biyyarraa baqanne galma nuuf hin geenye akka nuti jenne rakkoof rakkisatu walitti nu kenne. Rakkinnatu oofee biyyarraa nu baase rakkisaan walitti nu qabee kunoo nu dhamaase. Furmaata biraan qabnu furmaata keetiin ala yaa rabbii koo atumtii nuuf kaa'e ba'a. Yaa rabbii koo atumtii nuuf laadhu fala.